Akkuma beekamu gaa barumsi keenya irraadhaa waliin barannu akka eeyyamaaf jaalala waaqayyootti kaleessa mata duree maalitii boossa mata duree jedhuun kaanee waa'ee Maariyaam Magdalaawitiidhaa ilaallee turre jechaadha. Egaa kutaa lammaffaasaa lafa dhaabbannee kaasnee itti fufnaa. Waaqayyoon waa gargaaru, waaqayyoon wajjin haa ta'u. Egaa harmeen kun oolmaa guddaa waaqayyo isheedhaaf oole. Gochaa guddaa waaqayyo isheedhaaf godhe. Kanaaf oolmaa guddaa waaqayyo isheef godhe kanatu itti dhaga'amee waa'ee isaatiif boosse. Egaa waa'ee gooftaa keenyaaf oolmaa guddaa inni isheedhaaf oole. Seexana majaajii torba jireenya ishee keessaa buqqisee hafuura qulqulluu hafuura tasgabbii ishee keessa waan dhaalchiseef oolmaan kanaadhaa itti dhaga'amee akka isheen gooftaa keenya barbaachaaf iddoo awwaalchasan sodaa tokko malee deemte. Gaafa deemtullee immoo kan isheen argachuu dandeesse isa jalqabaa ergamoota waaqayyoo arguu dandeesse. Ergamooti waaqayyoo kun gaafa isheetti mul'atan fuulli isaanii kan akka bakakkaadhaa calaqqisuu nama sodaachisuu ifuu wayyaan isaanii uffatan immoo wayyaa hadii wayyaa moo'ichaa wayyaa gammachuu kan uffatan akka agarte. Isaanii irraallee immoo misiraachoo du'aa ka'umsa gooftaadhaa akka barattee akka dhageessee agarre jechaadha. Gamanumaan egaa waan hubachuu qabdan namni yeroo hundumaadhaa waa'ee isa waaqarraa yaadee boo'u, waa'ee isa waaqarraa yaadee dhiphatu, waa'ee isa waaqarraa sanaaf yaadee gooftaa duukaa bu'u ilaalaa lafarratti yoo gammachuu ni argatu. Ergamoota waaqayyoo arguu jechuun waa guddaadha, waa cimaadha. Isayyuu immoo uffannaa gammachuu, uffannaa moo'ichaa uffatanii arguun, isayyuu immoo isaanirraa immoo deebiteeyyuu waa'ee du'aa ka'umsaa barachuun waa guddaadha maatiiwwan waaqayyo. Egaa qajeelfama laataniif achumaan immoo maal jedhanii tokko isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaadda? Akkuma jedhee duraan dursee akka du'aa ka'uudhaaf jiru guyyaa 3 booda sinitti meera sin barsiiseera irra deddeebi'ee fakkeenyaan dhugaa taasisee sinitti meera. Kanaafuu warra du'an keessa hin jiru. Awwaalchi duwwaadha, kafana malee homaa tokko hin jiru, kottu laali akka ittiin jedhan. Kan lammataa immoo amma deemi dhaqii firoota gooftaatti jaalallee gooftaatti itti himi ka'eera jedhi. Ergamootarraa immoo kunoo sagalee misiraachoo dhaga'eera jedhi dhaqii itti himi. Egaa hundumti keessan immoo Galiilaatti arguudhaaf jirtu waan ta'eef Galiilaatti walitti qabamaa jedhanii qajeelfama kana kennan jechaadha. Egaa asirraas wanta nuyi barru maal jettanii ergamoonni waaqayyoo sagalee misiraachoo nama dhageessisu. Iddoo gooftaan jiru karaa daandii gooftaatti argachuu dandeenyu nama marra'u. Kanaaf ergamoota ni jaallanna, ni kabajna. Kaleessas waa baay'ee kaaseera waa'ee ergamootaa. Jireenya waa'ee kiristaanummaa keessatti ga'een ergamoonni qaban guddaaf olaanaadha. Waa'ee waaqummaa Kiristoos lallabuu keessatti barachuu keessatti astamaariin jalqabaadhaa ergamoota jennees kaasnee ilaallee jirra jechaadha. Egaa oolumaa galatti harmeen kuni kan ishee boossise oolmaa gooftaa akka ta'ee barumsa keenya kana keessatti erga ilaalle gaanu ga'a. Garuu wanta isin hubachuu qabdan har'a kan ilaallu maaliif qulqulluu Yohaannis dura hangafa barattootaa qulqulluu Phexros dura maaliif harmee kanatti gooftaan mul'ate? Maaliif? Raajota kan biraa baay'een isaanii jiru isaaniin dhiisee yeroo jalqabaa waa'ee du'aa ka'umsaa gooftaa keenyaadhaa harmee kanatti dubbachuun maaliif barbaachise? Egaa kun dhoksaa guddaa qaba. Dhoksaan inni qabu maal ennaa jettanii badiisi dhala namaatti jalqaba kan dhufe, qaaniin salphinni kan dhufe, gannata keessaa ari'atamuun kan dhufe, du'i kan dhufe karaa harmee keenya Hewaaniiti. Egaa namoonni akka harmoota hin balaalleeffanneef immoo harmootattis immoo akka hin dhaga'amneefis immoo kakuu haaraa keessatti immoo karaa giiftii keenya maaramiidha, daandiin fayyinaadha nu adda argamee booda amma immoo karaa shima cubbamtuu kanaadha, karaa Magdalaawit nama biyya Magdalaa kanaadha. Waa'ee du'aa ka'umsaa akka dhageessisu ta'uun iccitii kanaa wajjin ol fudhata jechaadha. Egaa harmeen kun dhala namaa keessaatii yeroo jalqabaadhaaf
waa'ee du'aa ka'umsaa kan dhageesse isheedha. Akkuma ergamootarra agartee deebiteen immoo guyyaa kaleessaa akkuma ilaalle sana du'aa ka'umsa gooftaadha kan agartee gooftaa raabuunii jettee kan galateeffattee ijaan kan agarte isheedha. Gooftaanis nagaan siif haa ta'u naqi barattoota kootti akka ittiin jedhe natti hin bu'inillee kan jedhu sana iccitii sadii akka qabu kaleessa ilaalle jirra jechaadha. Egaa har'a kan ilaallu akka jaalala waaqayyootti maalidha? Maaliif boossaadha gama dureen barumsa keenyaadha? Isatti deebinee ilaalla. Har'a namoonni addunyaa kana keessa jiraatan hin boo'u. Boo'icha sagalee qabu hin boo'u. Boo'icha sagalee hin qabne laphee keessatti yaada garaadha keessatti hin boo'u. Imimmaan dhangalaasanii hin boo'u. Imimmaan dhangalaasuu dhiisaniis immoo sagaleedhaan ni boo'u. Maaliif boo'u garuu? Nu hundumti keenya amma sagalee kanaa fagoo teenyee biyya alaa keessa jiraannee dhiyoo immoo biyya keessa jiraannee sagalee kana kan dhaga'aa jirru amma yeroo garaagaraatti saba garaagaraaf ni boonya. Garuu boo'ichi faayidaa qabu jira, boo'icha faayidaa hin qabne jira. Mee macaafa qulqulluun waa'ee boo'icha kanaadhaa maal jedha? Kana fadda baafannee waan boo'u nurra jiraatuuf akka boonyu, waan dhiphachuu nurra jiraatuuf akka dhiphannuu fi mee macaafa qulqulluu keessatti abbaan keenya Abuuna Shinoodaa Paatriyaarkii biyya Gibxii Iskindariyaa kan ta'an kan isaan barreessan kitaaba isaanirraa kan hin arge tokkoon isinitti hima. Waaqayyo nu haa barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Ni jalqabaadhaa namni addunyaa kana keessa gaafa jiraatu kan inni boo'u waa baay'eedhaaf bo'a. Waa baay'ee keessaa tokko waama nyaatee dhugu argachuudhaaf jedhee bo'a. Waanuma nyaatee dhugu waanuma foon isaatii kan argachuudhaaf jedhee kan boo'u namoota baay'eetu jira. Kanneen keessaa mee nama tokko qofan isinitti akka fakkeenya isiniif ta'uuf. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoomsa 32 irraa kaasee kan jiru waa'ee boo'icha Esawu. Waa'ee boo'icha Esawuudhaa hangafummaa isaa nyaata tokkoof jedhee gurguri. Hangafummaa isaa ittoo misiraadhaaf jedhee gurguri. Maal na fayyadde hangafummaan ittoo misiraa naa wayya jedhee. Ittoo misiraa ishee amma fayyadamanii takka turanii beela'an isheedhaaf jedhee hangafummaa isaa kanaa ittoo misiraa cirfaadhaan safaramtuun gurgurate. Hangafummaan safara hin qabne, daangaa hin qabne, ulfina guddaa kan ta'e, akka aadaattis akka seera waaqayyoottis cimaa kan ta'e kana gurgurate. Egaa gaafa eebbisa dabartu eebbi karaa hangafaa kennama hoo gaafa eebbisa dabartu immoo lafa gangalatee boo'e. Haa ta'u haa boo'uyyuu malee garuu deebii argachuu hin dandeenye. Waa'ee isa kanaadhaa qulqulluun Phaawulos akkana jedhee jira. Ibroota boqonnaa 12 lakkoomsa 16 irratti. Akka Esawu hin ta'inaa. Esawuun waama xiqqoodhaan dogoggore. Ittoo misiraa argachuudhaaf jedhee hangafummaa isaa gurguree eebba dhabe. Imimmaan isaa dhangalaasee yoo eebba argachuudhaaf yoo jedhillee argachuu hin dandeenye akka isaan ta'inaa jedha. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo hangafa isheen jettu kun egaa waa baay'eedha. Hangafa isheen jettu kun waa baay'eedha. Tokko akkuma aadaa sirna uumamaa keessatti inni jalqaba gadameessa haadhaa saaqee dhalatu hangafa jedhama, hangafa jedhamti. Itti aanee haa dhalatu haa dhiisu, hangafa jedhama. Hangafa ilma ishee deesse inni jedhu. Itti dabalees haa dhalatu, hin dhalatinis kanuma naaf inni gadameessa haadhaa jalqaba saaqee ba'e kun hangafa jedhama. Afaan mana kiristiyaanaadhaan immoo bakur isa jedhamichaadha. Tokko gaa hangafummaan kuni hiika guddaa qaba. Eebbi abbaa irraati jalqaba isa hangafaaf kennama. Iddoo abbaa isaatii bu'ee mana abbaa isaatii kan geggeessu isa hangafaaf kennama. Kanaaf hangafii aadaa kana hangafa laallu cimaadha. Inni kan biraan hangafa jechuun namni tokko kennaan isaaf kennamee mana Waaqayyoo keessatti tajaajila isaa hangafaa ta'ee kaa'ama. Haa ta'u garuu haga dhumaatti jabaatee yoo jiraatee fi hangafummaa isaa kanaan dhumarratti eebba argata. Garuu hangafummaa isaa kana dhiisee yoo deeme akka Daabiloos yoo ta'e, akka Esawu ammaa kanaa yoo ta'e, yoo boodarra boo'ee barbaade argachuu akka hin dandeenye. Kanaaf hangafummaa keessan eeggadhaa. Dibata keessan eeggadhaa.
kennaa isiniif kenname eeggadhaa. Tajaajila isiniif kenname kana eeggadhaa. Kanaaf gaaf ta'u garuu boossanii barbaaddanii dhabuu dandeessu. Kanaaf amma hangafa inni jedhamu ni jalqabaan immoo amantiin keenya amantiin Ortodoksii Tawaahidoodhaa ishee hangafaadha. Kan ishee dursu hin jiru. Kan isheen qixxaatus hin jiru. Kanaafuu amantii keessan ishee hangafa taate kana keessatti qabamaa jiraadhaa. Hojii gaarii hojjechuun jaalalaan qabamaa jiraadhaa. Ishee hangafa taate kana keessaa baatanii jennaan dhaala Kiristoos dhabuu dandeessu. Kanas kitaaba qulqulluutu immoo jedha. Ibroota boqonnaa 3:14 gubbaa irratti amantii keessan isa jabaa jalqabaasan haga dhumaatti jabeessitanii qabattanii kan dhaabattan yoo taataniif warra dhaala Kiristoos hirmaatan taatu jedha waan ta'eef. Kanaafuu amantiin tokko, gooftaan tokko, cuuphaan tokkos jedha. Efesoon 4:4 haga 5. Isheen kun egaa qulqullootaadhaaf guutamtee Waaqa biraa kan kennamteedha. Tokkoffaa ergaa Yihuudaa boqonnaa 1:3. Kanaaf amantii ishee hangafa kana keessatti jabaannee akka dhaabannu garuu kana keessaa ba'anii jennaan itti deebuun ulfaataadha waan ta'eef of eeggachuu akka qabnu sagalee kanarraa baranne jechaadha. Inni lammaffaan addunyaa kana keessaa namoonni jiran maaliif bo'u? Egaa tokkoffaa irratti waan hubachuu qabdan namoonni nyaataaf dhugaatiidhaaf jedhanii hangafummaa isaa dhabanii bo'u. Haa bo'an malee garuu deemanii argachuu hin danda'amu. Kanaaf yeroo isaatti fayyadamu akka nurra jiraatu waan darbuun san dabarre qajaruun jijjiruun nurra jiraatu kan jedhu tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo namni addunyaa kana keessa jiru maaliif bo'aa gaafa jennu nama Waaqayyo kuffisuudhaaf dibata Waaqayyo namarraa mulquudhaaf kan bu'anis jiru. Birrii fudhatanii sobanii nama sossobanii fooniin nama goyyomsanii ayyaana Waaqayyo namarraa godaansisuuf kan bu'an jiru. Fakkeenyaaf Matsaafa Abboota Firdii boqonnaa 14 lakkoomsa 16 haga 18. Daliilaan jara warra Filisxeemotarraa birrii fudhatte Saamsooniin jaalalaan itti sixxee sobdee boossee akka ittamittiin humni kee dadhabaa ta'uu danda'a. Humni kee humna amma kana ga'u qofaa kee leenca rukuttee ajjeeftu. Mangaagaa harree tokkoon nama 1000 ta'u kan ajjeeftu. Waangoo 300 ariitee qabdee kan eegee isheetti guca hiitee minaan jaraatti hin badduu baafte san eessaa argatte humni kee kun? Yoo akkam kee humni kee kun dadhabaa ta'uu danda'a jedhii gaafadhu birrii kana sii laannaa jedhanii ababbalan itti ergan. Jaalalaan itti sixxe. Jaalala dhugaatuu hin taane jaalala goyyomsaadhaan. Kanaafuu jaalalaan edda bittee wajjin jiraachuu jalqabdee booda dhoksaa kana gaafatu itti muudidi. Hin boossee jedha kitaaba ammaa kanarra. Boossee garaa laaffifte. Boossee iccite harkaa baafte. Innis maal jedhe gaafa isheen boossee isa sossobdu icciti akka itti dhalate. Hangaafa hin dhaladhe ergamaa Waaqayyootu misiraachuu harmee kootti abbaa kootti hime mucaa kana waan nama macheessu nu baasinaa jedhe qondaala mataa isaatii rifeensa mataa isaatii qarabaadhaan irraa haadinaa jedhe. Kanaaf mataan konarraa haadamee jennaan waan nama macheessu dhugee jennaan dadhabaa nan ta'a jedheetu itti hime. Waan isheen maal gooteef boossee waan garaasaa raafteef. Iccitii kana itti hime dhugaatii macheessitee mataasaa qaqqabdee ofirra raffiftee mataasaa irraa haddee dadhabaa ta'e achumaan iji isaa lachuudhaan mutaan kee baafamee ayyaanni Waaqayyoo irraa godaanee mana hidhaatti gatame jechaadha. Ilaalaa addunyaa kana keessa namoonni akkasii jiru. Sobanii jaalala fakkaatanii namatti bu'anii mimmaan dhangalaasanii boo'icha naachaadhaa kan bu'an. Naachi jedhani yeroo waa nyaatu bo'aa nyaata jedhani. Bo'aa nyaata. Mimmaan isaa dhangalaasaa nyaata. Amaluma kennaa isaatiiti kun. Kan akkasiis jiru jechaadha addunyaa kana keessa bo'aa kan nama galaafatan. Kanaafuu namni hundumtuudha of eeggannoo guddaa godhachuu qabdu. Ayyaana isinii kennamee jiruuf. Kennaa isinii kennamee jiru kanaatiif. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo an dhuguman isinitti hima. Amma akkaataa kana fagoodhaa dhiyoodhaa waliin qindooftanii waliin ijaaramtanii akkaataa kana faarfannaadhaan ogbaruu garaagaraadhaan kadhannaadhaan inni isin amma gochaa jirtan kun kennaa guddaadha. Kennaa kana ofirratti eegaa. Namoonni isin fakkaatan meeqatu jiru? Akkasittiin walitti qabamumaa dadhabaman. Kanaafuu kan keessan kun kennaa guddaadha waan ta'eef kennaa keessan kana obsaan eeggadhaa.
kadhannaadhaan eeggadhaa, hojii gaariin eeggadhaa. Egaa sobanii immoo bo'anii nama sossobanii kennaa kana kan namarraa gatu barbaadan daariin qaban. Isa lallabaa ta'e kennaa lallabaa, isa daaqunii ta'e, isa qeesii ta'e, isa abbaa amantii ta'e, isa immoo taa'ee dhaggeeffatee hojii gaarii hojjechuu barbaadu, sobee sin jaalladha jedhee, siifan du'a jedhee, imimmaan dhangalaasee boo'ee kan namarraa kennaa kana duguugu daariin qabu jechaadha. Kanaafuu of eeggachuu kanaaf kan bu'an jiru. Inni sadaffaan ejja raawwachuudhaaf kan bu'an jiru. Ejja raawwachuudhaaf, baalagummaa raawwachuudhaaf kan bu'an jiru. Kanaafis ragaan lammaffaa Matsaafa Saamu'eel boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa kaase. Amnoon obboleettii masaa wajjin ciisuudhaaf hawwee boo'ee jedhamitiire. Midhaan nyaachuu dadhabee boo'ee jedhamitiire. Kana yeroo darbe barreera waan ta'eef kana keessan naqu. Inni arfaffaan boo'ichi namoonni addunyaa kana keessa jiran bo'an maalidha? Boo'icha warra kabaja dhaban, boo'icha warra ulfina dhaban. Ulfinni kun kabaji kun waa baay'eedha. Inni kan tokkoffaan maal ennaa jettanii kabaja Waaqayyo uumamaan obboloota keenya shamarraniidhaaf kennu. Kabaja durbummaa isaanii, dingilinnaa isa jedhu sana. Kun kabajarra caaluudha. Waaqayyo sirna uumamaadhaan kan namaa kenname gaafa gaa'ilaa qofa abbaa warraa ofii waliin kan raawwatamuudha. Haa ta'u garuu akka malee namoonni kaan dirqamaan gudeedamanii, kaan immoo of qabuu dadhabanii, kabaja isaanii kana dhabanii kan bu'an ammas hin qaban addunyaa kana keessa. Haa ta'u isa kana nan dhiisaa meesa matsaafarraan isinitti hima. Isa matsaafarraa seera uumamaa boqonnaa 34 lakkoofsa 1 kaasee lammaffaa Matsaafa Saamu'eel boqonnaa 13-19 irraa kaasee kan jiru sana. Mee yaadadhaa intalli Yaaqoob Diinaan ilmi Hemoor Seekem callee bitee fi sossobee, alboo bitee fi sossobee, dibata bitee fi sossobee ulfina ishee irraa fudhatee gaafa kanaa mataa ishee facaaftee uffannaa ishee teellaadhaan tarsaaftee bo'aa manatti galte jedha. Maal taate jedhanii obboloonni ishee Leewwiidhaaf Simoon gaafa gaafatan iccitii kanatti himte. Ulfina koo narraa fudhate, kabaja koo narraa fudhate jette. Hin boossechaadha gaafa sana. Karaa adda biraatti Tiimaar intala Daawit Amnoon gararraatti waa'ee isaa ilaalaa kan turre sun gaafa inni na dhukkuba jedhee gorsa obboleessa isaa Yoonaadaabiitiin gaafa inni kabaja ishee irraa fudhatu isheen illee bo'aa gaddaa manatti galte. Obboleessi ishee Abshaaloom maal taate jedhee gaafate. Iccitii kanatti himte. Egaa ilaalaa gabaabaadhumatti asirraa maal ilaallachaadha? Namni maaliif bu'a? Kabaja isaanii, ulfina isaanii dhabanii kan bu'an jiru jechaadha. Kanaafuu kabaja kana dhabuun waan ulfaataaf waan guddaadha waan ta'eef kabaja kana eeggachuun gaariidha. Ulfina kana eeggachuun gaariidha. Gaafa dhaqanii gaa'ila dhaabbatan illee jaalalli isaanii mi'aa hin ta'u. Egaa haa ta'u garuu namni kanaan dura dogoggoree kufaate akkasii kufee jiraate immoo gaabbii galee dhugaa lapheerraan boo'ee yaa Waaqutuun beekinan godhe jedhee yoo deebi'e immoo Waaqayyo sanyii kan Maariyaam ishee biyya Magdalaa akkuma Maariyaam obboleettii Alaazaar warra waan gaarii dhumarratti hojjetanii kan immoo Waaqayyo dhuufisuu danda'a. Egaa asirratti waa lama laalla jechaadha. Tokko waan kabaja kana dhabanii boo'u, karaa adda biraa immoo akka Waaqayyo dhiisee fi Waaqayyotti araaramanii Waaqayyo biraati immoo dhiifama argataniif boo'u, gaabbii galuu, gaa Waaqayyo hin dhiisa jechaadha. Kanaaf boo'icha namni boo'u kanneen kana fakkaatudha. Inni kan biraan namoonni bu'anii eenyonnaa jettanii namoota dhaqanii dhuganii machaa'ani. Namoonni gaafa dhuganii machaa'ani ni boo'u. Quba isaanii faa ciniinanii yeroo isaan fakkarsuun itti dhaga'amu jira. Keessumatti immoo akka biyya keessanitti hin beeku garuu akka biyya keenyaatti abbootii harmootii gaafa machaa'ani hin boo'u jedhu. Machiin dubartiidha kanaan beekamaa jedhu. Hin boossisa. Egaa namni gaafa machaa'u hin boo'a. Kaan hin fakkara, kaan janna ta'a, kaan immoo hin bo'a. Inni ja'affaan namni maaliif bo'a? Gaafa namni gibiraa du'u bo'a. Kun egaa waan amaleeffamaadha.
gaafa namni du'u hin bo'a. Garuu gaafa namni du'u kiristiyaanni boo'icha inni bo'u daangaa qabaachuu qaba. Daangaa qaba. Tokko maal jedha kitaabni mana qulqullummaa keenyaadha. Yeroo lubbuun keessaa baatu bo'aafiidha nama du'eef. Lubbuun gaafa isheen keessaa baatu bo'aafiidha. Maaltu maal ta'e waan ta'eef lubbuudhaaf foon wal kee jiraachaa turantu garaagara ba'an. Lubbuun gara waaqaatti ol baati. Foonni immoo gara lafaatti gad deebi'a waan ta'eef nama akka kanaaf bo'aa jedha. Tokko kun. Kan lammataa mana jiraachaa ture keessaatii gaafa gadi ba'u reeffisaa gadi ba'u bo'aafiidha. Lammaffaatti hin deebi'u waan ta'eef. Mana dadhabee ijaarratee mana maatii wajjin jiraachaa ture keessaa waan godaantee yookaan godaanee ba'uuf lammaffaatti hin deebi'u waan ta'eef bo'aa'edha. Inni sadaffaan addunyaa kanarraati gaafa boolla qotameef keessatti gaafa deebi'ee owwaalamu. Gaafa saaxiniin isaa reeffisaa boolla kaa'amu bo'aa fi namni hundumtuudha. Kana booda lammaffaan bo'inaadha. Sadii duwwaa yamachaadha. Yeroo lubbuun keessaa ba'u, yeroo mana isaa keessaa godaanee ba'u reeffisaa, yeroo addunyaa kanarraati gara lafa jalaatti deebi'ee owwaalamu. Yeroo kana bo'aa fiidha. Egaa boo'ichi kun boo'icha seera qabeessa. Garuu addunyaa kana keessatti namoota baay'ee maal agarraa gaafa namni du'u wajjin awwaalamaa. Yeroollee tajaajila gochuudhaaf hiikama lubbuu gochuuf gaafa jedhan sagalee waaqayyoo lallabuudhaaf gaafa jedhan dhiisaa kan hin jenne kan hin dhageenye jiru kun dogoggora. Kun egaa namni ofiisaa wallaaluudha, ofiisaa dagachuudha. Akkas ta'uu hin qabnu jechaadha. Kanaaf boo'ichi keenya boo'icha daangaa qabu ta'uu qabaa jechaadha. Kanaaf boo'icha namni bo'u tokko isa kanaadha inni taanu. Inni 8ffaan boo'icha namni bo'u maalidha ree? Boo'icha guyyaa dhumaa. Boo'icha guyyaa dhumaadhaa cubbamoonni bo'an. Gooftaan keenya amma firdii kennuudhaaf deebi'ee dhufuudhaaf jira. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos firdii kennuudhaaf deebi'ee dhufu sana namooti baay'een boo'icha daangaa hin qabne bo'u. Imimmaan akka bokkaa arfaasaa dhangalaasu. Garuu boo'icha gatii hin qabneedha, fudhatama hin qabneedha jedha. Kanaaf ragaan kitaaba qulqulluu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 13:41, Wangeela Maatiyoos 24:51, Luqaas 13:28, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:7-8. Namni hundumtuu fuulduraatti walitti qabamanii way jedhanii boo'uudhaaf jiru. Jarana boo'uun kan namarra jiraatu ammaadha waa'ee cubbuu keenyaaf. Gaafa sana boo'icha gatii hin qabneedha. Iyya faayidaa hin qabneedha. Iyya dirmannaa hin qabneedha. Isa kana gaa Matsaafa Qiddaasee Yaaqoob nama biyya Saruug dubbateera jechaadha xumura qiddaasii isaan irratti. Waayitaa gatii hin qabne, boo'icha gatii hin qabne, iyya gatii hin qabneedha jedhee. Kanaafuu namoonni kan isaan bo'anii kanneen kanaaf kana fakkaatanidha. Isa kaan immoo isinitti dabaladhaa. Mee karaa adda biraa boo'ichi faayidaa qabu immoo jira. Boo'ichi faayidaa qabu namoonni bo'anii jira. Inni kunis maal ennaa jettanii namoonni boo'icha faayidaa qabu bo'anii eebba argatan, dhiifama cubbuu argatan baay'een isaanii jiru. Mee isaaniin immoo ilaalla. Tokko boo'icha faayidaa qabu kan bo'an keessaatii abbaa keenya mooticha Daawitiidha. Faarsaa 6:1 kaasee. Faarsaa 6:1 kaasee. Kan lammataa boo'icha faayidaa qabu kan bo'e raajaa Waaqayyo Isaayyaasiidha. Matsaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 6:5. Warra xuraa'an gidduu taa'ee Waaqayyo waan hin argeef wayyo ani badeegaa jedhee boo'ee jedha. Egaa maaliif warra xuraa'an gidduu akka taa'e kanaan dura barumsa keenya keessatti baranneerra gara fuulduraattis immoo iddootti barannu jira waan ta'eef nuuf haa taa'u. Inni kan biraan kakuu haaraa keessa gaafa dhufnee ilaallu boo'icha qulqulluun Phexros boo'e. Gaafa kamisaa galgala singanu jedhee ture utuu hindaaqqoon duraan iyyin si'a 3 gooftaa ganeera. Gaafa inni si'a 3 gooftaa ganu hindaaqqoon iyyite akkuma gooftaan dubbate. Gooftaan gara isaa garagalee ilaale. Innis gooftaan gara isaa gaafa ilaalu iji isaanii walirra bu'e. Yommuu kana Phexros lapheerraa gaddee gadi ba'ee boo'ee jedha. Si wajjinan du'a jedhee gooftaa koon ganee wayyoo maalan jedhagaa jedhee boo'ee jedha. Boo'ichi qulqulluu Phexros kunoo gaafa sana boo'e gaabbii ta'ee dhiifama ta'eef jechaadha.
Kanaaf erga du'a mo'ee ka'ee boodallee gooftaan keenya yaa qulqulluu Phexros na jaallatta jedhee gaafatee ture jechaadha. Jennaan gaddaa maal jedhe akkan si jaalladhu atuu beektaa jedhe. Isa gaafa jalqabaadha sin jaalladha jedhee isa ganeera'oo si wajjinan du'a jedhee isa irraanfateera'oo hin beeku jedheera'oo amma garuu gaafa du'aa ka'umsa booda gooftaan garuu maalittiin jedhe isa sana dhiifama godheefi na jaallattaa gaafa jedhu si'a sadii gaafate akkan si jaalladhu atuu beektaa jedhe. Egaa boo'icha akkasiidha. Boo'icha gaabbeechaadha. Inni kan biraan garaa kan nama nyaatu boo'icha harmoota 36 keessaati gaafa gooftaan keenya fannifame boo'aa warra teellaa deeman sana. Boo'aa warra teellaa deeman. Keessumaa keessatti kan nama garaa nama nyaatu Biroonikaa kan jedhamtu. Biroonikaa kan jedhamtu yeroo gooftaa keenyaa qoraattii qoree 300 qabu mataarra kaa'anii sibiila 73 immoo asii gaditti waqaranii dhiigni kun fuula isaa machiisee gaafa jiru gaafa agartu. Fannoo guddaa sana baatee gaafa inni tulluu qaraanii irratti kufee ka'u gaafa agartu. Nanna gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos mataa alangaa sanaatti sibiila itti hidhanii mataa alangaa sanaatti shinii cabaafaa itti hidhanii yeroo itti rukutan akka inni foonsaa kutee fudhatee ga'u akka taasisan. Dhiigni kun irra dhangala'aa gaafa jiru gaafa agartu. Shaashii mataarra qabdu sana fuutee darbattee fuula keetti naxaadhu jettee gooftaarra buufte. Bo'aa jechaadha gaafa sana bo'aa. Yeroo kana gooftaan keenyas axaatee fuudhee itti deebise. Gaafa inni axaatee fuudhee itti deebisu ajaa'iba waaqayyootiin fakkiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mormi isaa ol akka qoraattiin sun mataarra jirutti irratti kaafamee itti deebi'e. Wanti nama raaju amma har'aatti carqiin sun Yerusaalem gaafa dhaqan hin daawwatamu. Namooti baay'een sana tuqan illee dhukkuba isaanii hundumaatti ni fayyu. Amma har'aatti jira carqiin gaafa sanaadha jechuudha. Kun maal ennaa jettanii waa'ee gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos oolmaasaaf jaalalasaaf bu'aa haga qaraaniitti gaafa duukaa deeman Biroonikaan kan guutudha. Harmoonni kan biroonis baay'een illee bu'aa teellaa deemu turaniyyuu gooftaan keenya akkas jedhee jedha Luqaas yeroo barreessu. Luqaas boqonnaa 23 irratti lakkoofsa 26. Maal jedhe Luqaas akka barreessetti harmoonni kun gaafa bu'an isin yaa dubartoota Galiilaa anaaf hin boo'inaa mataa keessanii bu'aa malee jedhe. Anaaf hin boo'inaa mataa keessanii bu'aa malee. Ijoollee keessanii bu'aa malee. Barri tokkon dhufa bara dubartii maseenni hin da'inafte itti galateeffamtu ayyaantuudha kan jedhan dhufuudhaaf jira. Muka jiidhaa erga akka godhani isa gogaa mo'attam gochuudhaaf jiruree jedhe. Ilaala waan gara nama nyaatudha. Egaa isaan sun gaafa sana maaliif bu'aa teellaa deemanire oolmaa gooftaan isaaniif ooleef jedhaniiti bu'aa duukaa deemaa turan jechaadha. Maariyaamin namni biyya Magdalaas barumsa keenya keessatti mata duree godhannee akka kaane sana kunoo ganama obboroodhaan sanbata guddaa qofaama ishee baatee bu'aa deemte jedha Yohaannis. Dhaquudhaanis milkoofteetti. Isaan kunis kun hojii seenaa, hojii yaadannoo argatan. Boo'icha isaanii sanaaf waa'een boo'icha isaanii sun kitaaba gooftaa gooftotaa, kitaaba mooticha moototaa, kitaaba isa hundarra caalu seena qabeessa kanarratti kunoo seenaan isaanii galmaa'ee bara baraan gaafuma waggaa waa'ee torbee dhukkuba gooftaa keessa ni yaadatamu, ni faarfatamu, ni lallabamu ilaala. Boo'icha faayidaa qabachuun kunoo kanaadha. Inni kan biraan lammaffaan boo'icha jaalalaa. Boo'icha jaalalaa. Boo'icha jaalalaa gaafa jennu tokko namni olii isaa jaallatee lapheerra kan oliif boo'u. Tokko immoo biyya jaallatee kan boo'u, mana qulqullummaa jaallatee kan boo'u jechaadha. Isa kanaa immoo yoo kaasnee ilaalle kanuma gooftaa keenyaa qoftiin ga'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 40 irraa kaastanii yoo ilaaltan ol sixxanii gaarraadhaa kaasuu dandeessu. Waa'ee Yerusaalemiidhaaf boo'ee jedha. Gooftaan keenya biyya lafaarra yeroo deddeebi'aa ture imimmaansa dhangalaasee boo'eera. Tokko Yerusaalemiidhaaf boo'e, magaalaa Yerusaalemiidhaaf boo'e, tokkos uummata Yerusaalem kee jiraataniif boo'e. Maal jedhee yaa Yerusaalem, yaa Yerusaalem nageenya keef kan sii ta'u har'atu beettee simattee sii wayya ture. Ati garuu har'a beettee amantee fudhachuu didde.
gaaf ta'u garuu diinni kee hin dhufa dallaa sitti ijaara mucaa kee kaasuu kee keessaa fuudhee lafatti rukuta warra boo'ichaa warra gaddaa si taasisaa jedhee ture jechaadha. Imimmaan dhangalaasee boo'eef jedha dallaa ishee naanna'ee. Kan lammataa gooftaan eenyudhaaf boo'ee? Alaazaariidhaaf boo'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti. Gaafa Maartaadhaaf Maariyaamiin bu'an innis imimmaan dhangalaasee duukaa boo'e. Ayihudoonni warri ilaalanii argan ilaa akkam jaallataa garaasaa guutuu raafamee fi imimmaan dhangalaasee fi bu'a jedhanii jedha. Imimmaan jaalala akkas. Egaa boo'uu duwwaayyuu tuun taane maal godheen egaa Alaazaar ka'e jedhee isa obbolowwan isaa edda awwaalame guyyaa 4 buleera. Foolii jedheera isaan jedhan du'a kee haa kaase. Kuyyoo mennaa ittani jedhan. Hoosaa'inaa guyyaa 2 jiru gaafa guyyaa 20 bitootessa gaafa 20 gaafa 16 du'e bitootessa 20 immoo ka'e jechaadha. Guyyaa 4 booda. Kanaaf gaafa sana gooftaan Alaazaariidhaaf boo'eera. Inni kan biraan obboloonni kiristaanonni waliin jiraachaa turanii, waliin barachaa turanii, waliin tajaajilaa turanii akka keessan ammaa kana. Yeroo gargar ba'an tajaajilaan tokko isaan tajaajilaa ture jalalaan dhugaadhaan isaan tajaajilaa ture yeroo isaan gidduudha adda ba'ee deemu boo'icha isaan boo'aniidha. Ransinii deebi'a ishee kana. Amma isin amma iddoo tokkotti maqaa haadha keenya kidaana biratiidhaan walitti kurfooftanii waliin faarfachaa, waliin tajaajilaa, waliin waa baay'ee dabarsaatti jirtu. Gaaf tokko isin keessaa namni tokko gara biyyaatti gaafa deebi'u sagantaa kanarraa adda ba'ee gaafa iddoo biraa deemu jijjirraadhaan haa ta'u sababa garaagaraan haa ta'u guddinaan haa ta'u gaafa deemu boo'ichaan hin geggeessitaniire. Karaa adda biraa barattoonni waliin barachaa turan waggaa 3 waggaa 4 kaampaasiitti, kolleejjiitti, dareetti gaafa gargar ba'an boo'ichaan gargar ba'u. Mee waa isa kanaa laalchisee kitaaba qulqulluu keessaan waa isinitti himu. Hojii Ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 14. Qulqulluun Phaawulos kutaa biyya Yihuudaa deemee dhaqee barsiise. Dhaqee gaafa barsiisu namoonni mandara sanaadhaatti naanna'anii barachuu eegalan. Innis isaan bira taa'ee yeroo dheeraa fudhatee barsiise, in jajjabeesse. Dhukkufataa isaanis ni fayyise. Utuunni kana gochaa jiru namichi maqaan isaa Agaaboos jedhamu raajiin tokko dhufee qabattoo qulqulluun Phaawulos ittiin mudhii hidhatu ni lafa kaa'ee jiru fuudhee harka isaatti of hidhee miila isaatti of hidhee akkana jedhee raaje. Abbaan qabattoo kanaadhaa gara Yerusaalemitti gaafa gadi bu'u lafarra gututanii reebuu hin caccabsuu dhiiga isaa dhangalaasuu jedhee raaje. Yeroo kana amantoonni gaafa kana dhaga'an arganii warri isarraa barachaa jiran warri isarra tajaajilamaa turan gaafa kana dhaga'an garaa isaanii raafamee hin bu'anii gaddaniis akkana jedhanii hin nattu asuma bira ture malee jedhanii maaliif boossanii garaa koo na raaftu? Ani jaalala gooftaa koo Yesuus Kiristoosiif sanaaf jedhee du'a na oolcheen an jaalala isaaf jedhee gara Yerusaalemitti deemee reebamuu miti, caccabuu miti, dhiigni koo dhangala'uu iyyuu miti, anoo du'uu iyyuu nan fedhaa jedhe. Yeroo kana gaa maal jedhanii maaliif boossanii garaa koo na raaftu? Maaliif boossanii raattanii akkanii gara Yerusaalem deemee lallabne na taasiftu? Edda jedhee booda anoo jaalala Kiristoosiin reebamuu miti, dhaqee du'uu iyyuu nan filadhaa jedhe. Yommuu kana maal jedhanii kottaa gaammoo jaalala gooftaa ta'u jennee callisne jedhaniidha. Nu sarmuu didee jennaan, nu dhaga'uu didee jennaan jaalala gooftaa ta'u jennee callisne. Ilaalaa gaasirratti kiristaanonni jaalala isaan olii qabanii boo'an ilaalaa. Inni arfaffaan jaalala tajaajilaaf qabnu. Tajaajila keenya irratti boo'icha nuyi boonyu. Tajaajila kana irratti subaa'ee gallee boo'ee kan kadhannu. Tajaajila keenya irratti kennaan faarfannaa akka nuu kennamu, kennaa lallaba keenya irratti bu'a qabeessa akka taanu saboonyee kadhannu. Tajaajila keessatti mimmaan hin boo'aniin kadhatan taanaan hin ta'u.
sakanaadha. Inni shanaffaan tajaajila waa'ee mana qulqullummaadhaaf waa'ee kiristaanotaadhaaf yaadanii boo'u. Waa'ee mana qulqullummaadhaaf waa'ee kiristaanotaadhaaf yaadanii boo'u. Matsaafa Naahimiyaa boqonnaa 1, matsaafa Izraadhaa, Izraa Salubicha jechaadha, boqonnaa 1 kaastanii yoo dubbistan garaa sin nyaata. Keessumatti matsaafa Naahimiyaa boqonnaa 1 irratti akkas jedha. Yeroo Yerusaalem weeraramtee biyya Baabiloonitti booji'amte, kaan Baabiloonitti booji'aman, kaan biyya Faarsitti booji'aman. Carraan Naahimiyaadhaa biyya Faarsitti booji'ame. Mana mootummaa keessa seenee hojiidhaan qacaramee jiraata ture. Achitti amala isaa ilaalanii, amantii isaa ilaalanii. Gaaf tokko ganama ka'ee utuu mana mootii itti tolee gammadee quufee jiraachaa jiru, ganama ka'ee kallattii ba'aa biiftutti galagalee karaa Yerusaalem galagalee ilaale jedha. Utuu inni gara mana qulqullummaa ishee Yerusaalem kee turte seena qabeettii sana galagalee yaadaan taa'ee tullurra ilaalaa jiru, namichi maqaan isaa Anaanii jedhamu tokko achiitu dhufaa jiru arge. Itti fiige, nagaa gaafate. Yerusaalem maal hojjetti? Manni qulqullummaa maal hojjetaa? Iddoon awwaalcha abbootiidhaa iddoo seena qabeessi maal fakkaata gaafa jedhu, diigamaniiru, cilaatti malee waan jiru, gubatanii badaniiru, jaarsoliin achitti hafan immoo xawaarii malee hafaniiru gaafa jedhu, imimmaan isaa dhangalaasee boo'ee jedha. Guyyaa 3 guutuu waan nyaannedha. Tsoomee kadhate jedha. Boqonnaa 2 irratti dubbistanii yoo ilaaltan, utuu inni gaddaan gara mootiidhaaf afeerraa dhiyeessu gaafa argu, mootiin fuula isaa ilaalee, utuu hin dhukkubsatiin fuulli kee maaliif gaddettiin jedhee jedha. Gaddi kee kun gaddoo keessaati malee alaa miti jedhe. Innis waa'ee mana qulqullummaadhaa, waa'ee kiristaanota maanguddoota warra biyya attafanii gargaarsa dhabanii, waa'ee isaanii kanan boo'aa jira, gaddaa jira jedhe. Egaa waa'ee mana qulqullummaa boo'uunis waa hundarra caaludha. Saa inni akkanatti tsoomee kadhatellee Waaqayyoo mooticha kana garaa laaffisee fi xaliyaa kennee fi deeggarsa kan biraa kennee fi warrooti biyya bishaan qarqaraa mukeen qabanillee muka sana akka isaan deeggaraniif haala mijeesseef jedha. Haala kanaan deemee mana qulqullummaa isa amma kakuu haaraa keessatti darbee jiraatu kana kan ijaare akka ittiin jechaadha. Nuti garboonni isaa kaaneen ijaarraa, Waaqayyo mootii waaqa lafaa nu mijeessa jechuudhaan bifa kanaan ijaaree jechaadha. Egaa walumaa galatti inni ja'affaaf inni dhumaadha. Boo'ichi gaariin gatii qabu boo'icha oolmaa Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo, gocha Waaqayyo nuuf godhe sana yaadannee boonnudha. Dhugaadhumatti Waaqayyo gochaa nu godhe tokko ofitti fakkeessee nu uumuun isaa gochaa caaludha. Waa'ee isa kanaadhaa mootichi Daawit akkana jedheera. Faarsaa 139 lakkoomsa 14 gubbaa irratti ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁና ጌታዬ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ እንዳለ አተ አጃኢብሲሳፍ ድንቅ ጎቴ ዋናው ኡምቴፍ አን ያ waaqayyo sin galateeffadha jedhe. Nin bifa waaqayyo qabna. Karaa adda biraa uumama keessaati waaqayyo anaaf sin harka isaatti tolchee nu uume. Kun kennaa addaati. Kabaja addaa nuu laate, simboo addaa nuu laate, jireenya addaa nuu laate. Egaa tokko lamaan dubbatamee nu irra guddeessa immoo dhiiga isaatiin nu bite. Qulqulluun Phaawulos dhiiga isaatiin bitamtaniittu akkuma jedhe. Du'a keenya nuu du'e, kaasaa keenya nuu kaffale, balleessaa keenyaaf adabame. Matsaafa raajii Isaayaa 53 irratti barraa'ee akka jiru. Kanaaf kun oolmaa guddaadha. Kan nama dhibu torbee dhukkuba gooftaa jennu sana keessatti dhukkuba 13 fudhachuun isaa naaf siniif jedheeti oolmaa guddaadha. Eenyu har'a akkasa kan namaaf ta'u sa'aatii 18 dhiphachuun isaa naaf siniif jedheeti. Egaa maal dubbannee maal dhiifnaree? Kanaaf oolmaan kun oolmaa guddaadha waan ta'eef oolmaa kana yaadannee boo'uun nurraa hin eegamaa jechaadha. Kitaaba qulqulluu keessattis oolmaanni siniif oole yaadadhaa jennee dheengadda laalleerra. Guyyattii sana yaadadhaa jedheera. Kanaaf nuti waggaatti ayyaana gurguddaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababa fayyina keenyaa taasisu sagaliif xixiqqaa jiran salganu ni yaadanna. Waggaan ni yaadanna, ni waaqeffanna, hojii gaarii hojjenna. Yaadachuun akkasittiin jechaadha. Kanaaf yaadannee boo'uun keenya gatii guddaa qabaa jechaadha. Egaa dhumarratti kitaaba qulqulluu keessatti akkana jedhee caafamee jira. Warri utuu bu'anii facaasanii
gammadaa immoo bissii isaanii hammatanii galuu jedhe. Amma kun waa'ee qotee bulaan gaafa sanyii midhaan qulqulluu xaafii qulqulluu fuudhee biyyootti facaasu gaddaa facaasa. Abdiidhaan garuu facaasa. Gaafa hammatu garuu gammadaa hammata. Akkuma ta'e waan nuyi biyya lafaa keessatti har'a gaddaa bo'aa tajaajillu, bo'aa kadhannu, abdii godhachaa kadhannu gaafa gooftaan keenya dhufu ija isaarraa hammanna. Gaafa sana imimmaan ija keenyarraa haqama. Maal jedhee caafamee jira? Warra bo'anii in dhufa inni. Gaafa dhufu warra bo'an kan imimmaan ija isaaniirraa haqaa jedha. Gaafa sana gaafa imimmaan ijarraa haqamu immoo kolfanii basha'uu jedha. Kanaaf biyya lafaa kanarratti yeroo muraasa kan jiraannu waan taateef yeroo biyya lafaa irratti amma akka kanaattiin gaddinee boonyu biyya waaqarraa irratti gaaf ta'u kolfuudhaaf jirra. Gammaduudhaaf jirra. Faarsaa 124 lakkoomsa 7 irra jira jechaadha inni ammaa kun. Inni maal jedhu? Warri gaddaa midhaan isaanii facaasan gammadaa kolfaa immoo ililchaa immoo bissii isaanii hammatanii manatti fudhatanii galu. Wanta isin amma dhabdanii hojjettan, rakkattanii hojjettanii, itti arrabsamtanii, itti qoramtanii, itti dhiphattanii gaaf tokko itti gammadduu jechaasaati. Kanaaf Waaqayyo nu haa jabeessu. Egaa olumaa galatti Matsaafa Raajii Iyu'eel boqonnaa 2:10 gubbaarratti bo'aa kadhadhaa, guyyaan dheekkamsaa dhufeera, guyyaan badiisaa dhufeera, guyyaan dukka liqitiidhaa dhufeera jedha. Kanaafuu yaa maatiiwwan Waaqayyoo har'a yeroo maaliif boossa jedhee gooftaan keenya dubartii kana gaafatu, ergamoonni akkana jedhanii gaafatan, deebii isheen deebiste maal ture? Waa'ee gooftaa ture, waa'ee foon isaatii ture. Egaa nuti ammatu gooftaan har'as gaaffii akkasii nu gaafate, deebiin keenya maal laata yaa maatii Waaqayyo? Maal laata? Maaliif boonya jenna laata? Waa baay'ee jechuu dandeenya. Inni guddaaf olaanaan kanan isinitti mamma danda'ametti mootummaa koof tolummaa kootiif yaada waan hundumtuu dabalamee guutuu isinii ta'aa jedhee caafamee jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti galgalaaf ganama waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaada. Galgalaaf ganama isa waaqarraa yaada. Galgalaaf ganama waa'ee Waaqayyo oolmaa isaatii yaada. Waa'ee qulqulloota warra Waaqayyoodhaaf jedhamanii warri gamanii dhiphatanii yaadadha. Mee keessumaa keessatti har'a eebella 15dha. Eebelli 15 kunar mormi Yohaannis Cuuphaadha. Eddarraa cittee booda kochoo baaftee waggaa 15 lallabaa turte guyyaa ishee itti boqottee dharra. Waaqayyo suga isaatiin nu haa yaadatu. Ilaalaa mucaa daa'ima ganaa ilaaleen qufin maanguddoo harmee isaa Elsaabeexiif abbaa Zakkaariyaas irraa kan dhalate Yohaannis Cuuphaa barahaa keessatti kan guddate Yohaannis Cuuphaa utubaan tokko hin godhin mormi isaa irraa cite fulbaana 2 waggaa 15 guutuu kochoo baaftee lubbuu godhattee lallabaa turte guyyaa irraa kana boqotte. Karaa adda biraa sobaan dhugaa balleessanii imbaa mariinaan guyyaa isheen itti arra boqotteedha. Seenaa ishee jechaan. Kanaafuu waa'ee warra akkas akkasii kana yaadanii boo'uudha. Akkamittiin isaan jabaatan, akkamittiin immoo laafe, akkamittiin isaan qulqullaa'an, akkamittiin xuraa'e. Isaanuu akkana ta'an ani immoo eessan jira. Waa'ee mucaa durbaa waggaa 15 waa'ee qulqulleetti wareegamtu Arseemaa, waa'ee dargaggeessicha qulqullaa'aa Goorgisi ganaa umurii waggaa 20 waggaa 7 kan qabsaa'e. Inni akka kanatti Waaqayyoof hojjete seenaa kaawwate ani eessan jira maal fakkaadha? Oolmaa Waaqa isaatii yaade. Egaa waa baay'ee kaasuu hin dandeenye. Jarana jaalala Kiristoos yaada. Abbaan jaalala kamiinu jaallate? Tokkicha ilma isaallee utuu mararsiifatin dabarsee nuuf laate. Jaalalli kun jaalala akkamiiti jedhe. Tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoomsa 1 kaasee ennaa ilaalle akkas jedha. Kanaafuu jaalala Kiristoos nu jaallate sanaan isa jaallannu. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif boossa jennaan maal jette gaa isheen? Waa'ee gooftaa kootii, waa'ee fayyisaa kootii, waa'ee abbaa lubbuu kootii, waa'ee oolmaa kootii, waa'ee qoricha kootii foon isaan barbaada jette. Egaa nutis immoo anis yaa Waaqayyo utuun foon kee kana nyaatiin, utuun dhiiga kee qulqulluu kana hin dhugin nan ajjeesin jennee waa'ee kanaa ba'uu qabna. Galgalaaf ganama nutti dhaga'amuu qaba. Akkas akka goonuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam, eegumsaan ergamootaa, waadaan qulqullootaa, sugi isaanii, eebbi isaanii, waadaan isaanii, arjummaan uumaa keenya Sillaasee ifni fannoo isaatii hunda keenyarra oolee bulee haa jiraatu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa dhageenya lapheetti nuuf haa qabsiisu. Ija bareedaa 30, 60, 100 dhaqannee
faarfattuu maqaasaa dhaaltuu mootummaas akka taanuuf waaqayyo nu wajjin haa ta'uu galanni waaqayyoof haa ta'uu xumureera.